tare tira qallalno amma gana Ethiopia dhaqe waan qabu utut gore duwwaa yaabata iraabu salfate toromo harka duwwaa wani dhufuuf hin jiru rabbashaa oltee rabbashaa bulta male siidhanna yoo maratte wala ma filadho tokko keessa qoy feemaso asirratti wal fuudhan baay'eedha amma akirri makkii fi ibsishaadha yoo makkii fi ibsishaa wal fuudhanii waliin galatan eenyu feennu walitti tara eenyu efnu tara eenyu feennu steppin itti aanu eenyu feennu naa ta'u steppin itti aanu gaafa makkii fi ibsishaan geeffatan eenyuun mii qopheeffatte steppin itti aanu eenyu feennuun haadha faaxite feennuun nasraa feennuun haadha faaxite feennuun eesh eenyu wajjin haati faaxe Dunia, how are you? Are you fine? Hati fate online irratti waan jaarsa argattu natti hin fakkaatu. Viidiyoo kiyyallee waraabdanii share ittiin godhinaa. Insinsinnofti. Obsan qabdu hati fate. Yooma fate wayii dhayxee jala kana kiisiin golgoote aartee biloo gooti gurba. Inni naafti. Na amanaa kana. Tilmaamna bara. Hati fate akka badaa hinaafti akka badaa. Kana hinaafan isi addu. So isi yoo messenger makana laafa wayii dhoysite galattee malee online irratti waan jaarsa argattu natti fakkaatu. Abdi Magizigi Yuma Mubarak Habibi Rabbi siyaamil keessa Rabbi Allah hin beeyna barnuti ilmaan keenya amala jaraa beeyna. Hati fate akka Trump paanu baanu jechuun never ever she don't wedding online she can't never ever video kana warabadha kayadha yaadanno inni naafti mushkilaan isii hin naafti isin immoo bultii nama diigu warra online kun tokkofa yoo isin tokko wajjin ta'u dhayxanii kis gootan dogoggoreen jedha achuma wallolan kanuma mushkilaan biraati faaxee osoo online kanatti jaarsa argatte jalan teessiftanii jechuudha isin gadhaabatu isin barbaadani isin yoo dhiirri biraa dhiirri jaarsi isin yookiin jaalala isin dubartii biraa kiis gooten jaalattu tanu ilmoo qabda rabbiifu ilmoo qaba alhamdulillah ma seena nateeta ilmoo yumiti ilmaan qabaan alhamdulillah abbaa ilmaaniti beektu mucaan kiyya fuudha ga'ee dubartii taate kophaa osoo si argeesin dhiisu guddaa mucaa dargaggeessa qaba wallah asfallaagii kawan waan birallee dadhabuu si rabbashee eessa jira jettee malee biyya jira galtee itti heerumta konkolaataaf mana isinii bita galtee itti heerumta sarraatanyallee isinii qaxara kuyin baale إذا شكل على ندوف مولك على لو ما ندوف أنا الناتم بطعم ودا لون دات الشجر كذا نجولة أتشوف في قلبي بيجانا ثاور النار روذا بيجي أربعة أنا برده دائما هولو تا إيجوف جري كان هولو تا إيجوف يتوم بيشان هاور عبدو جري جولة له دير عبدو برتي سينا يو إذا كان في كاي
كرفوا ربي ديمتي ما دري رب رحمته فيها الناتر أنا بتأمل ودله والله رجوما رجوم ثواني تاني إن بيك أمو يولن با يور أزيال جرنا بيك أنا أولين بينو يو أبولي وان إثنين لي أكاد غرا وري هارا قبل أن يولن تتقولين كله هو أنت هنا اسمه ربي اسمه ربي ilmoo ala kanaaf yaarateetani walla amma obboleewwan keessan gurguddatanii kun heerumanii kun fuudhanii kun biyya baanii akkuma keessan kana sinigalee miti dhalaan gizee guguddatu ufirraan laaltii eshin jettu namni biyyaa sammuu ta'u yaadu laakiin ilmoo dhaltee yoo ergiteef yookiin yoo galchitee fi deebite itti dawwaltee sossobda jalatti ilmoon ammallee akkoo hin jaalatti sinigalee akkoo hin jaalatti akkooleen ilmoo hin jaalatti والله يا مجانك يا مادرين ربي ثيارة رمو وصو الربا فو الدنبين أذل لمان الدباث so باينا نوايا كثي ورا أكون قدرت بيك أنا ما أكون قدرت وانته جالال أكون بيك جولنا ما أكون برا قدرتان بيك Jolen akko biratti guddatan baay'inaan warri akko bira guddate amma baay'inaan warri tokko rakkinaaf ka haadhaa kennu malee tokko warra akko bira guddate tuyyuu jaalalli akko markate waan beekuuf ilmoo ofii haadhaa kenna bara. Suma giraati nyaattu ka እናት አትበልጥም ትሰጣለህ ችግር የለም ከየቱም አችትልህ ወየ ያ ጅልታ አያ هكم أصلي الحمد لله ما نجرت يا أبو ليسكو تعال يا أصلي إيه وبساسي بايت هجرانا يا يا أصلي ما والله يا أصلي خير وبساسي بايت مك عربي وبسا بايت استبقاس والله ما شاء الله إيمانك أبنا بر يا أصلي أمتى لما أصلي إيمان بودا كان رب سينكني بويا خير صار كرتي الحمد لله جيمه الحمد لله والله بدوكما نبي تامري واني جوف الحمد لله نجاه وهون لكن سيتي وادندو تقريبا واخدن أبسو واخدن دويسو مالي جرت والله نجاه أصلي كمت جرون ولا جرون بريدو سيادتين بقى جولين نافدان جيني بركومنت سينكوني جولين يا جزء هذا يو جالا لو بولو مثلا التوام فكري نراسك أي فكتان شيء بولا كيس إسلامو سجودتين أما بالشاتا تاتي يو سجالة تاني اللي أما سرتي بقى لا أنت فكر بتامي قبال يا الحمد لله كما ربي إنك أجل أما واتوكو ستي ماسلي أما كما بنما بريساتو كنا تياساي مي وانتو كسيغا فداسيلا غافر biyya kaayiroo kana keessatti namni hedduun booyaa jira asli Muhammad dhaggeeffadhu. Maallaqa ispoonsara Kanaadaa siniitaan jedhanii maallaqa nurraa nyaatanii jaaniif nama hedduutu booyaa jira keessaanii. Ammoo kameediyaatti beedhiyoo tana Kabirraa Jamaal. Miliyoona 3 ol nyaadhamee jaaniif booyaa jiranii walaloo inni dalagee takka agarree jirra. Walaloo san keessatti birraan nama maallaqa irraa nyaates maqaa hin himne takka jee. Qarshii meeqa akka nyaadhames maqaan himne 2 jee. Gaafama akkatti kanne biyyarraa maalanni kun ergame immoo Ijibtumarraa gara Kanaadaa ergamees hin himne sii galee amma wanni jechuu barbaannu yoo warri Ijibtii keessa jiru isin dubbatachuu dadhabdan namoonni maallaqa nyaadhame wal jaaranii asliilaawwan kana akka ummata biraan geessuun sitti mamma waa'ee dhaamsa diyaaspooraatu kun dhaamsa diyaaspooraa Ameerikaati kan gosti faamiliiti sii galee
gosti faamiliin akka jaanii obboleeyyan keenya Ijiptii keessatti sababa ispoonsara siitana jaanii maallaqa warri Kanaadaa irraa nyaate kana Kanaadaa guutuu maqaa balleessoo osoo hin taane namoota hojii kana raawwatan maqaa isaanii nuu tarreessanii nuu kennanii maallaqa qarshii meeqa akka nama tokkorraa nyaadhaman himanii faaktuura maallaqa nama sanitti ittiin ergannutti kennanii looheera yookaan immoo xabaqaa yookaan immoo muhammii dhaabnee fi maallaqa isaanii kana baasnee namoota waa hatu jiran kanallee mootummatti gabaasnee ummata kanaaf haqa isaanii baasnaa jechuun jiranii. Filannoo nama warra Ijipti keessaa maallaqa nyaadhamee kun maaliidha amma? Akkanuma booyanii usuudha moo meediyuuma irratti poospoostii godhaniituma nyaadhamne jedhanii usuudha moo haqa isaanii kana dhugaan jala deemanii nama lubbuu fayyaa keeti himachuutu isaanii wayyaadha. Amma fakkeenyaaf namni gargaarsa meediyaa irra maallaqa guuranii fi gargaaran hin jiru because nama takkaa lamaa miti. Namni hundi baqataan ijoollee irraa akka dhabee dachii warra isaanii gurgursiisee horii gurgursiisee kadhatee ispoonsara kanaaf kasaaree jira. Sii galee nama tokko gargaarsa meediyaa irra guuranii yoo qaban namni kunis kan sanirra hamaa jira ka'iitiin himin fasagalee hin qabne kafeema san ta'in jira. Kanaaf wanni barbaannu wal gurmeessee warri maallaqa nyaadhame guutuun maqaa namootaatii fi faaktuura maallaqa itti baasanii fi eenyu footoo isaaniitti wajjiniin akkanuma as rakkaban barbaanna. Gosti faamiliin wallaahi billaahi maallaqa kana ni baafna jaanii jiran asli. Akkam jettan waan kanarratti. Okay, wallahi ana ka dhuunfatti laanso bulle alhamdulillah yani in beeku waan nyaadhamele natti hin fakkaatu yoo ganaa nyaadhame malee haga ammaa nyaatame jedha akka asliititti akka uummataatti hin jibaran duraanus hin jenne bar uummata saniif hin jechuudha yaa serious amma miira keessa gallee dubbachuu qabna because mucaan kun maraachuu jira jaan birraan manarraa bahee jira jayyaa asli akka baqataa kaayiroo kana jiruutitti namni nyaatamin hin jiru anuu ijazuurii birrii hawaalaa kumaa fi doolaara 500 nyaatame sun anaafi miti nama narraa liqeeffatee namni sun nyaatame liqaadha. Hayyee. Doolaara 500. Sa'oo kana jechuun maal jechuudha? Namnummaan waan firaa manaatti irraa hafe qabu waa'ee ispoonsara Kanaadaa kanaan kan nyaatamin hin jiru. Garuu rakkoon jiru maa inni nama bakka reesiitii fidaa maarree fidaa jedhu kana maaltu jira beektaa? Hayyee. Amma ani istaayilii akkamitti jira an magaalaa keessa deemee ispoonsara Kanaadaatu jira nasraatee nyatakkatu qabaa nama achi ispoonsara namaa naqu qabaa jira an magaalaa keessa deemee. Okay. Kazaan namni asii barbaadu kun biyya dawwalee waan qabu gurgursiisee anatti kenna. Hayyee. Ani mootu maallaqa kana fuudhee asii biyya faranjii hin erga yoo jette diyaaspooraan birrii baankii fuudhuu hin sodaatti la kana sitti hima. Hayamee odeessi asli ajaa'iba wallahi hayyee. Waa birrii guddaa baankii no ila amma warra Ameerikaa fudhu Kanaadaa fudhu ilaas jala jiran isaanu ani hin beeka waan beeku. No yoo warra Ameerikaa taate kashap order zel kashap yookiin zeelii siin jedhanii warra Kanaadaa yoo taate mootu e-transferii siin jedhan e-transferiin kun maa inni ka Kanaadaa imeelan akka miseejii esii galee e-transfer siin jedhan. Kanammoo akkamitti ergitaa ka Oromoo kaasii kuni warra deemuu barbaadurraa fuudhee namatti kenna. Hayamee odeessi. Namni kun mallanni kun otomaataa waawwaru naggaadee harka seensisan. Qoy bakka takka adda baaftaa obse asli bakka imeelaan jettu sani dookumentarii barreeffama imeelaan walii godhamu maallaqa imeelaan ergan. Maallaqa akkaawuntiin mobaayil irratti fayyadamanii akka mobaayil baankii kanatti ka Kanaadaa e-transfer jedhama. Gaafadhu warra Kanaadaa fiqiranyaan qabdu ati. Lakin qaboni family qaba obboleeyyan Oromummaa qaba warra gaafaan Ijipti jiru nabaasuudhaaf na yaadee jira. Dhaggeeffadhu ka ana dooktorii biyya saba isaatii barate ka iccitii biyya hundaa beeku.
Arafaati walola qabdu moo araaramtanii galchaa isillee waan natti. Araaramni jirraa galchara koon hin jiru. Ammoo waan fardi haasawinna waan kana sirriitti. Kanaafi amma jidduu kanatti maaltu jira? Ani fakkeenyaaf Arafaadhatiin ispoonsara sii qaba jedhanii birrii yoo isirraa fuudhe an daareektii baankiin hin ergu asii Kanaadatti. Hayyee. Namatti kenna. Hayamee odeessi. Namni kun immootu yookiin Sumaalee hawaalaa Sumaaleetiin ergisiin jedhanii ijji ba'ii wantooraa jechuun harkaan osoo zozzooru waan naggaadee keessan dhaqu malee waan risiitii diiteelii baankii baafachuu dandeettuu miti si galeemi tokko kana. Kanaaf amma akka isin jettan kanatti risiitii maalii fida akkaataa sistamni tokko jira garuu warri nyaadhame kun yoo fakkeenyaaf ispoonsarri isaa Edmonton ta'ee ijoollee hawaalaa dalaydu ganda Dr. Angaasan irraa gale sanatti himi. Kalgahaaritti erganii fakkeenyaaf warri Kalgahaarii mootuu kara Edmonton as erge namni dura Kalgahaaritti itti ergite sun si gaafachiisuu hin danda'a jechuudha risiitii si baasuu danda'a si galeemi yoo ofii diyaaspooraan lamaan walitti erge. Baqataan asii kuni waraqaa yoo qabu asii Kanaadatti erguu hin danda'amu achiyyuu gisee as ergitu maaliin gootaa maaliif si ergame maal keetiis hin jiran fudhachuu irrattuu cinqii qaba. Kanaaf isa karaa akkaawuntii baankitiin baay'ee hin ulfaata ragaa qulqullaayaa qabachuu itti fidachuun hin ulfaata garuu maaltu jira warri hawaalaa kun kan nyaadhamee fi kan nyaatellee wanni tokko kileer ummataa ta'uu qabu wal beekan suuraa walii beekan maatii walii beekan irra hedduun hundaa miti kan beeynellee jira. Akkan hayyee. Suuraa walii beekan maatii walii beekan haadha warraa walii beekan biyyatti haadhamu wal beekuu jira warruma safararra walii jallisee wal kaa'ina mallaqa waan ta'eef si galeemi waan kanaan yoo biyyarraa faa warra wal gaafachiisan yookiin Kanaadatti akkasuma wannoo jedhanii wanta jiran malee seeraan gaafatuun ulfaata. Amma wanta kan si mala wanta kan amma si ma ani obboleeyyan kiyyaa fi amma dhaamsa kana dhaamu jira la obboleeyyan kiyya warra Kaayiroo magaalaa Kaayiroo keessa jirtanii warri sababa ispoonsaraatiin maallaqa nyaatan tan asli anaatu harkisee amma fidee waan kanatti kaase. Wanti amma nuti warra Kaayiroo irraa barbaannu dhagee asli keenya laala amma akkitti gaafannuuf hin jiru yoo akkana ta'e amma dubbiin tun wal hidhaadha. Hundi kanan ta'u dhagee warri faamilii wal beekan biyyattillee warri wal beekan yoo jiraate faamilii biyya jiru isiniif qabna jaanii jiran ijoolleen teenya gosti faamiliin haqa uummata Kaayiroo ni baafna jaanii jiran kalee abbaan biyyaas akkasii jira asli isaan waan jaanni godhanii ni beekanii miti biyaansi isaan wal himanii nuti namoota qabuu dandeenyu Kanaadaa keessatti looyera faranjii goonee fi maallaqa kafallee uummata kana barbaannee mootummaa kanneen haqa uummata kanaa baasnee namoota sanillee baqattummaa isaanii balleessina. Namoonni waan qabatamaa harkaa qabu suuraa isaanii bilbila isaanii adreesa isaanii faaktuuraa maallaqa itti baasan yoo qabaatan ni gaafannaa fi jaanii jiran. Sinii galee yommuu kana hin dandeenye akkuma ati jettu namni Ijiptiirraa Kaalgaaritti ergee Kaalgaarirraa karaa Elementar ergee warri jettan kuni namoonni kontaatii akkasii qabdan rasiidii keessan barbaadadha. Because nama caakkaa keessa jiruutu nama hatee baha malee asii mamma dhaggeeffadhu. Namni biyya alaa biyya guddatte keessa jiru biyaansi suuruma nama saniituu qabaannaan namni san si jalaa bahuu hin danda'u. Si galee yoo nama jala deemee si gaafatu qabaata. So kanaaf amma fakkeenyaaf birraan miliyoona 3 akkamitti nyaadhama yoo dubbii akka wal qasaa tanatti namni akkamiin maallaqa amanee baasaadha baraan kana dhibu jiru kanaa bara. Akkuma asliin siin jedhee barnas amma wanni jiru maali beektaa? Namni wal nyaataa jiru kun karaa gubbaa wal hambisaa jiru kuni warruma tirii takkarraa waliin nyaatee waliin. Namni bargisee waa godhu waliin amma fakkeenyaaf Nasraa biyya kana ati mataan kee gaafa deemtu bar ana qofatti himtee bara akka deemu heddu. Anu Kaayiroo guutuu sa'a lamaan hafeensi qofa yaamee kottu naga geessisiin jee nama fuunaa kosiin jeen eega mana dhufeessitti himeetan bararuu deemu. Akkaana. Kanaafuu namni biyya kana jiru
gidee mallaqa kennuumi gaafa deemuu yuuti dhoysa erga nyaadhamee hima malee akkaataa itti walirraa fuudhan yoom akka walirraa fuudhan walla amma anaaf birraan saahiba ergasii ijoolleen mallaqa akkana bar birraa aboo birraa nama akkasiitti miti minaamin jechuun dhiyoo kana baatiin kenneen erga dhagaye fakkeenyaaf warra birratti kennetu natti hime nama birraayyuu miti jechuu si galeemi ani gaafachuu salfadhe birraayyuu jechuu akka mataa kiyyaatitti si galeemi kanaaf yaa dargim yoo ergasii dhaga'u mootu namuma wal beekaniintu kaa'in itti garagalee jecha ammoo odeeffannoo dhagaye soo kanaaf maal gochuu qabdanii yaa fagoodha dhufee waliin nyaatu bar namni waliin beekne kana ati beeyta as turte namni gizee amma waa argate walitti himu hundu nafsulli nafsin shay'a dafee ta'uufitti achi bahee diyaasbooraa ta'uu barbaada malee eega itti taree uf arga malee waan akkana argadhe jedhee siin hin mari'atu hin tayaaf hin ta'uu hin beeytu eeguma ka nyaadhame gaafa kaari wantoo jedhe yookiin feekii feekii erganii mataan dhuufeetiin hin jedhe argita malee wanni jalqabatti beeytu tokko hin jiru. maa nama keessa taa'ee deebisaa ture jira bara asiin dura bara asuma keessa taa'ee. Ada baadiyyaa lama akka tokko jira mara koo guddaan jiru amma fakkeenyaaf birraan akkamitti miliyoona 3 nyaadhamuu danda'a akkamitti haala kamiin doolaara 5,000 ijaan namni tokko ka doolaara 8,000 ijaan. Faamilii dhaabara isaan faamilii xiqqaadha ka birraa xiqqaadha ka doolaara Ameerikaa 370 Maammad Jaarraan beeytu ka ilmaan 5 qabu ka suuqii karaa gubbaa qabu. Yaa Rabbi kamiin tahamee mana cufee badee jira barbadee jira namse maallaqa kaayiroo kanaa guutuu ijoolleen mana madaam hundi bira kaa'attu doolaara Ameerikaa 370 nyaadhame biyya kana namni guutuun itti yaa'ee gaazan ka silaa suuqii keessatti guban birrii kennan ufi diyaa'ini asuma keessa ta'anii kaayiroo makara keessa ta'anii itti barreessan imeeli ma okee deebisa feek okee deebisa imeeli Kanaadaa waan jiru fakkaate itti osoo barreessu birri irraa fuudhu barreessu ofii imeeliin itti barreessaa maqaa biraatiin maqaa diyaasbooraatiin itti kenni ebalu kenni jedhaani doolaara 370 maallaqa magaalaa guutuu gaafa inni nyaadhameetiin hin jedhu akira gizee irratti naqaan wanni godhu qabaare ta'e magaalaa kana keessatti yana baasi karaa mana madaamii dawwalee 30 miskiina biraat irraa fuudhee karaa haswaanii kagalee jira kuno Maammad Jaarraa waan tikeetti mudatee gara biyyaa galu jechuudha. Wayana kamittiin cabee yaa asli kan Tayu miliyoona 3 doolaara 370 jechuun birrii Itoophiyaa gara Tinereeratiin ilaaf kuno magaalaa guutuu gaafat Egyptii kana keessa wallahi la azim asli Maammad ani numaan Maana tikuma mucaa warra gaafa dura Mubaarakii fi dubbii tanteetiif Mubaarakii jidduu ta'an isaan bira nama mataan isaa maraateetiin harkaaluu ka walii hidhanii irra taa'aa turanitu jira isaanuma birayyuu jechuudha abbootii makeenya san birayyuu. Sheekha bira moo? Jechuun isaanuma birayyuu warroota gaafa jaarsummaa ta'an san bira bar mucaa wayii qabatanii ni taa'aa turanii bar mallaqni irraa nyaatamee jechuudha kanaadatti irraa nyaatanii jechuudha. Kanaaf wanti baay'ee ulfaataadha beektaa akki dubbatanii fakkii dhiisanii illee nama dhibaa. Muraasa ammallee rakkoon jiru tokko nasra maali beektaa wanni uummanni beekuu qabu. Ispoonsara kana warri itti godhu si nyaatu warri dandeettii ispoonsara godhuu qabu si nyaatu wallahi warri ispoonsara dandeettii godhuu qabu si nyaatu si nyaatu warra akkami beektaa takkaan namuma biyya baqaa keessa ture yookiin asuma keessa jiru waa'ee baqaa beeku kompiitara beekutu akka waan Kanaadaa jiruu fakkeessee asuma taa'ee akka birrii waan beekuuf si erga imeelaan barreessee si erga takka jedhe takkaan immootu maaltu jira ammallee fakkeenyaa fi akkamii for example anama diyaasbooraan walitti bu'uun barbaadu Kanaadaa jira haa jennu Kanaadaa kanatti jedhanidha kan takka biyya faranjiin deemne Kanaadaa kanatti koominiitii yoo agaraggaltu addaantu laa homaa rakkoon qabu addaantu rakkoon qabu fitaawiinoo yoo Kanaadaa kanatti yoo xiqqoo koominiitii agaraggalta jechuun yeroo ayyaanaa yeroo birraa samaraa kana yeroo maal kana koominiitiitti deebitee yoo walgahii Oromoo irratti argamtee koominiitii xiqqoo yoo waamicha kiraafaa gafalte miseensa taate carraa sii kennanii jedhan. Digalee miti. Inni carraa ispoonsara bara dhufuu argadha jedhee laallaan. Carraa ispoonsara bara dhufuu argadha jedhee carraa tola achi kennamuusan maallaqatti gurgurataa
Yo ismo achi dhabe maallaqa irra gattaa amma si galtee. Okay. Qotee Asli bulaadha amala jechuudha koko. kana godhumaa inni nama aangoo wannootirraa warra koominiitirraa ispoonsar godhuraa bilisaati kan nama nyaataa jiru malee warra dandeettii qabu. Si galeemi. Nadage wain Fakkeenyaaf sitti anama mamala. qoy anama fakkeenyaaf maqaa dha'uun barbaadu nama maqaa dha'uun barbaadne wayiiti. Guyyaa takka qofa dubbisanii tiif laala jedheeni dhaa'oofi jedheeni baatii lama ture waraqaa kee ergadhu jedheeni waraqaaf mallaqa itti ergate guyyaa lama qofa wal dubbisanii okeen deebiteef jechuudhaan warri dandeettii qabu janajjanaan barbaadu maaliin barbaadu waraqaa siinaqaan siinaqee gaafa achi bakka amma waan danda'u godheera kana booda siifi mootummaa Kanaadaatu carraakeetiif mootummaa Kanaadaatu wal faafatiin jedha gaafa barbaadetti warri mootummaa okee ta'e gasii deebisa asitti asii ergaa jechuun hin baase asitti. That's it. Biirri silkii yuuzirraan kaasan bara warra amma ila. Ani immoo ijoollee baay'ee beeka. Imeelii gidee gootuuf akka carraa argattee warra ispoonsara namaa godhuu danda'u warra Kanaadaa kana. Mucayyoo wayii tamaan beekus an beeku jechuudha. Akkuma siifaa nafaate kanatti beeku. Imeelii maal jettee goote beektaa? Maal jettee barate? Yoo barreeffama kiyya kana argite deebiinaan deebifu. Rabbiin iyyatti uume tana sirraa haa fudhatu jetteen wallaahi dhugaa maammee keezii gaafadhu. Namichi rifatee deebisee maqaa dha'uun barbaadu kan diyaaspoora kan ispoonsara namaa godhu illee deebisee. Abbaan qabu, haadhan qabu, maallaqan qabu akka Kanaadaa dhageessutu barbaadaa jetteen. Dura rabbi qabdee bira ijjatee rabbi sirraa haa fudhatu jetteeni godheen kun Kanaadaa jirti gastirra fiduu danda'a. Tolaayyuu hin deemtaa jechuun yoo haasaya bareedaa feete si jala. Sirri dhagee asii asirra waa takka sii dabala. Na dhagee amma waa'ee warra koomaniitii Kanaadaa wallahi billahi sirriitti hin beekani. Akkami beektan abdii gaafaan Ijipti jiru sani wallahi billahi ani haqa warra koomaniitii Kanaadaa san sirriitti dubbachuun irra jira kanarraa qabanii ani osoon ani hin gaafatin osoo ifi waggaa dhufu carraa argadha jee namni miseensan ta'iniin koomaniitiin shanila koomaniitii keessa. Na duubatti koomaniitiin shanan fi isaaniitii wal tahanii nasraa biyya Ijiptii keessaa baasuu qabna jedhanii fi wal mari'atanii ifi isaaniitii imeelaa fi bilbila naa erganii na baasuudhaaf dalaala tokko malee gaafii tokko malee kadhaa tokko malee oromummaadhaaf sii galee na baasuudhaaf isaanii borsosa kiyya naa eegalee keezii kiyya guutuu imeelaan itti ergee keeziin ani itti ergirraa imeelli naa deebi'ee borsosiin kiyya deemu jiru carraa UN naa dhufee eega carraan kun sii dhufe. Deem jaanii saahibbanii fi isaanuma keessaa namni na dhiyaatu kun waggaa takka waggaa lama sirsiisuu danda'anaan jaanii ani biyya Jarmar kana dhufe. Maaliin jechuu barbaada? Jecha keetirratti waasii qabuu barbaada. Dhuguma warri waa godhuu danda'u warri koominiitiidha. Qasaqqasummaa kanaa fi maallaqa nyaachuudhaa fi bolola maallaqaa hin qaban dhuguma rabbii dubbachuudhaaf. Isaan bira geenyaan warri koominiitii amma fakkeenyaaf isaan bira geenyaan onnumarraa sii godhan. Ani gaafa abbaan abdii doraa lakkuma kudhan na nyaatan jee tokko fiidiyoo tokko waraabeen ture. Because warra Kanaadaa kana hunda maqaa balleessuun nurra hin jiru. Namoonni waan baalagummaa fi hattummaa kana saba kanarra raawwachaa jiran maqaan isaanii as bahuu qaba qulqullaa'een jechaa ture. Duuba gara dhumaatti yogguu deebinu asli ilaali. Duraan yoo rakkoo furmaata qabdu taate wallahi diyaaspooraan ni gargaara jedhanii jiran. Because imimmaan gurbaa sanii hedduu nutti dhagahame. Gololoon amma birraan waraabe sun onni nama roraasa sii galee asli keenya isaan hangafee nama hedduu kan oolfatee jira amma dooraa lakkum 300 qaatiyattu kana hin dhageenye yoo sirraan dhageen dhugaallee namni see hin jiru jechuudha sii galee ka sii galee amma rakkoon tun akkitti hiikamtu ni ulfaata eega namni Ijiptii keessa taa'ee kompiitara siistama kompiitaraatiin nama hatu ta'e hedduu ulfaataadha sii galee ammoo namoonni iji kafanjii kaardii rasiida qabanii fi kan warra akkuma dhedha si bilbileen ture mee misengiraan edha asli keenya si bilbileen ture. Waan kanarraa si bilbileen ture bari uummata kana akkamitti gargaarraa haala kana jee yoo wanni akkasii qabatamaa qabaatan jiraatte tarii nama maallaqa isaanii nyaata san fuula isaallee beekuu danda'a namni biyya alaa jiru. Nama san sodaa osoo hin taane seera biyya saniitiin dhiyeessuu danda'a. Hanga tokko dandama namni qabatama qabu. Okay. Qabatama namni qabu yoo jiraate
asa no dalagaan qabu warra lakkii boqonnaadha. Nama hedduu as jira sagalee ol kaaste jenneen iyyaa miiroo naasaa. Qaba dhufa sagalee siidhan. Na jedhuun miti manguddoo fi dardaraa fi wajjin ajjanu jiranii. Kan haasa'uu barbaadan isaa hawaasi jana ajjanu jiru seenii akkana jaalala ol qabsiistanii naan jaani. So akkitti gargaaru yoo jiraate haala kana gaarii amma keettan kanatti hedduu nama ulfaata walaa. Ani baatan si haadamtee jirte jechuudha. Ani bar ofii kiyya bar tokko wajjin haasofnee aslii waliin kaanne. Maal jedhe si fakkaate mallaqa hin galchitaa bakka waa hundaadhe birrii $10 Kanaadaa wayiiti 12 moo akkas walii gallee xumurre 15 iyyuu ndoom maaliif 10 takka maal jedheen si fakkaate ani birrii gara biraa gara erguun qabu birrii Kanaadaa qaba nama achi jiru santu akkaawuntii kan keerra galchan jedheen hin qabu birrii gara birooti. Argamee 15 gaafa dhufte birriin sii deebiti waan sii deebi'u naan jedhe haya eega waan naa deebi'u ta'e nama asirraa beennu bar waan naa deebi'u ta'e rakkoon qabuuti birriin achi jirti nama santu akkaawuntii kan keerratti sii naqaa jedheen birrii hangara biraatii hin qabu birrii. Wallahi billahi edatti bulee yoo itti dawwalu yoo itti barreessu silti na jalan kaasu. Nyaachuuf kee habiibtii agartee? Edatti bulee jechuudha. Kanaafuu namni kenna zim jedheetumaani Kanaadaa marraa heloo jedheef yookaan asuma kaayiroo keessaa bira keessaayyuu reefu dhuftee akkuma Aborashiidaan baante namni Kanaadaa keessa ture maal jedhe nyaataa hin jiru akkuma Aborashiidaan baante reefu dhuftee jira kareefi isaanii waliin nyaatee asii achi bahee jedhe hiriyyaadhaa hin beekanii hin amantaa achin dhaqaa ispoonsara si argee jira abboo akii akkana godheedha gaafa kan birrima isaatiin makiinaa bitateetiin inni Kanaadaa keessaa Calgary Alberta keessa bashannanaa jechuudha. Ada faatee na dhagee ammoo winsitti maabii fitiyaa. Ati baguma haga ammaa jabastee itaytee $15,000 kafaltee nyaadhamurra biyyatti waa takka gadhaabatu sirra jira. Laali carraan asli amma biyya alaa jirraami yoo maallaqa qabaatee dalagattee Itoophiyaan biyya alaa caalti Ameerikaa caalti. Siigalee maallaqa kana yoo wal daleessuu dandeesse jechuun biyaansi yoo carraan. Ana faatee biyya faranjii deemnee lolaa walii ta'uu barbaadna nu gorsin kana biyyaa galu. Jechi kiyya barjoo nama qabatamaa harkatan malee nyaadhamin haaree bilaashitti dirreetti nyaadhamin haaree soba barbaade. Amma ani basli yoo inni na dura deemee inni lolaa kiyya ta'a ani isa dura yoo deeme lolaa kan koo ta'a. Amma nu namni nu nyaatu hin jiru. Naa kan waan deewarra. Deemsa deemnuuf ejjannu irratti uf laalaa deemna. Akka arge namni nutti hin bu'an uf laallanna. Amma asli gisee akkana laalu namni yookaan nama waa hin beekne yookaan barumsa hin qabne akkuma barbaade ta'uu miti. Asli jechuun jeedala caalte asliin qaawwa afur qopheeffata gaafa bakka takka seentu yoo diddetan. Aboolo lololaan kun waan salphaadha obboleessa rabbichi keessaa isin baasu. Ani asliin bana kana garaana nyaachuu eegale wallahi asliin bakka callise muumina tokko ta'e bara musra asli. Injejjaro asliin bari yoo $20 qabaate $20 qabu sani gammadee nama jiraatu malee 500 baadhattee deemtutti nama hinaafuu miti. Infotu nu jireenya addunyaa kana irratti. Nasruudhaa qabuu fi hunduma seeti lukuma Bakka asliin dhugumatti guyyaa keessa argate imaana guddaa kana rabbi sirratti haa jiru isa asli. Alhamdulillah amiin. Wallahi mashallah asliin barduraan ija kanarraa waan biraa ifa idii kanarraa waan biraa ifa afaan isaa kanarraa waan biraa deema ibidda nagayaa tokko bar rabbi qabbana sinna qaba. Bari ishee katee quraana isa Wara faaruun mashkoora booda narratti walloltanii. Booda narratti walloltanii faaruun mashkoora. Isin lamaanuu singiliin lama wal biratti ta'uu nafaarse sun sodaadha. Asli kiyyaani ati nasraa fuutee kaatee yoo ana fuute rakkoon qabaani nasraa hedduun jaaladhaan yaani. Lakkiyaan obbolummaa jaadhee yaada faatee ani naafaan guddadhaa obboleetti. Yoo mata yoo nasraati rakkoon qabaani ani isa akkasa jaaladhu ni beektaami yaani. Niin beeku wallahi. Ani asli kan obbolummaa maddas na jaa wallahi. An asli qara waa takkaayuu yaadee hin beeku erga dheengadda akkasi jaartii ofiirra loleetiin arrajaal qawwaamuu laallan nisaa'i ta'eetiin qalbiin na laalte malee qara. Wallahi asliin dheengadda asliin dhuguma lolaa ibiddaati. Dede irraa kafalee baranchii dhaqee goondarii fi goondarii. Waan biraatiif dheengadda lubbuun dantoosiif haa baatu waan isin jedhuuf kanaaf. Nasru waan isin jiru dhageessu mi'aati.
Ina agarre video irraa kafalee barre. Arafaatee inni fiddara kan hin Dhiirri arafaatee dhagahi dhiirri jaartii ofiitiif biyya ofiit irratti hin duune dayyuusa. Ina dhaqee guddaa isaanii goondarii fi goojjamiin keessa dubbisaa jira waan itti godhe dafi. Matarayyasi maali wano dirooni adii irraa dhiqeeffadhe. Haka kan keetii waan dhalatu natti hin fakkaatu. Ani hin dhalatti garuu dhiirri akka tanteeti jirti. Anti koina 200 fi meeqa kan isaa algaa guyyaadha seenaa sana wallaan dalagaan tu'ee. Hai, leenca koina kuma 200 maali kuma 140 kenna. Isatu tabsiisee bareenu tabsiisee namni tokko. Way. Namni leenca kenne namni nu hin jiru.